Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii sabboontu jatargamtan hunda keessaniif nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Maarree akka baay'ee hawwiidhaan needdan gammachuudhaan needdan nan beeka isinii dhufeera kinoo viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa barnoota qaba. YouTube kana subscribe goona yoo ta'e subscribe godhaa akkasumas like godhaa yaada qabdan naaf qooduu yoo barbaaddan karaa komenteetiin naaf kaa'uu dandeessu. Maarree amma dhuma viidiyoo kanaatti waliin turraa na waliin turaa isiniin jechuu barbaada affeerraa kun arra maalan qabadhe isinitti yaada isinitti fakkaata. Tokkoffaa ibboo sinan gaafadha viidiyoo dheeraa akkamitti waraabuu akka dandeenyu isinillee isinitti himaa jechuudha. Ibboo gaafa isiniin jedhe hibib yookaan ibba akka hin ta'in deebistu kana hin beektu jechuudha. Ibboon kana nama dandee nama cimaatu deebisuu danda'a. Karaa tiktookitiin gaafadheera garuu deebisuu hin dandeenye baay'ee isaanii namni muraasni deebiseera. Kanaaf naa deebisaa isin jechuu barbaade. Gaafa akka isin jedhu immoo tiiktookii jala dhaxxanii viidiyoo laaltanii akka hin deebine naa deebisaa suma ayyaalii godhaate. Ibboo eebbakka taphataa lakkoofsa 5 fi taphataa lakkoofsa 32tu waliin taphata. Kan lakkoofsa 5 fuudhee anuma tokko isa 32 dabarsee kenna. Inni 32 ammoo dha'ee jala dabarsee isa uffata diimaa uffatatti dabarsee kenna. Inni uffata diimaa ammoo asiifachi rukutaa asiifachi dabarsaa asiifachi rukutaa isa goolii galchee jechuudha. Taphataan lakkoofsa 5 eenyudha? 32 eenyudha? Taphataan uffata diimaa ammoo eenyudha? Kan jedhamu naa deebistu jechuudha. Irra isinii deebi'a. Taphataa lakkoofsa 5tu alma tokko dha'ee taphataa lakkoofsa 32tiif kenna. Taphataa lakkoofsa 32 ammoo fuudhee asiifachi dha'ee isa uffata diimaa lakkoofsa hin qabu. Taphataa uffata diimaatti dabarsee kenna. Inni immoo asiifachi rukutee goolii galchee jechuudha. Jala dabarsaa goolii keessa buuse jechuudha. Kanaaf 32 maalidha? 5 maalodha? Kaameraan kun rakkisaa jira ingirii iqirtaa ilaallu. Ifama isin jecha kaameraan koo tiraakii gochaa jira. Kanaaf irra deebi'ee isin waraabuu danda'a. Amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa na daawwadhaa isin jira. Tapha kana maal akka ta'e naa deebisaa. Okay na dhaggeessanitti miti 32 maaloo taphataa kubbaa miilaa maaloo lakkoofsa 5 kamii uffata diimaa kan goolii galche kan jechi jedhamu naa deebisaa komentii jalatti. Kanaaf hanga dhumaatti na faana turtaniittu dhugaa rabbiin rakkisaara kaameraan. Aree maadaam qeemamati YouTube subscribe naa godhaa. YouTube subscribe naa godhaa. Kaameraan rakkisaara.